Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Barumsi keenya kutaa har'aatiin waa'ee hima ijaaruu kan barannu yoo ta'u, as keessatti maalummaa himaa fi fakkeenya himoota fudhannee kan ilaallu ta'a. Kanaaf haga xumura barumsa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Hima jechuun gulummoo fi xumurtuu qabaatee yaada guutuu kan dabarsuu fi sirna tuqaaleetiin kan xumuramudha. Gulummoo jechuun waa tokko taate tokko kan raawwatu yookiin akka raawwatamu kan godhu gulummoo yookiin matima jedhama. Xumurtuun immoo wanti xumuramu sun yookiin wanti raawwatamu suni raawwatamuu isaa kan agarsiisu xumurtuu jedhama jechuudha. Xumurtuu jechuun gulummicha yookiin matimicha ibsuudhaan matimicha kan xumuru jechuudha. Matimichi maal akka ta'e, maal akka raawwate ibsuudhaan kan xumuru xumurtuu jedhama jechuudha. Jechoonni bifa qindaa'inaa fi hiika guutuu dabarsuu danda'uun walitti dhufanii hima ijaaru jechuudha. Sirni tuqaalee ammoo gargaarsa kennu jechuudha. Sirni tuqaalee kuni maalummaa hima sanaa ibsuudhaan goolabuuf gargaaru jechuudha. Hima sana ni ibsu. Inni sun gaaffii gaafataa jira yoo ta'e hima gaaffii ta'a. Mallattoo gaaffiitiin xumurama jechuudha. Sirna tuqaalee keessa mallattoo gaaffiitiin xumurama jechuudha. Sun hima sana goolabuuf gargaara jechuudha. Yoo tuqaadhaan kan xumuramu ta'e yaadni sun dhume yeroo ta'es tuqaadhaan xumurama. Sun sirna tuqaalee kun egaa haala kanaatiin gargaarsa kennu jechuudha. Himni sun maal akka ta'e, hima maalii akka ta'e ibsuudhaan goolabuuf gargaaru. Fakkeenya himoota adda addaa fudhachuudhaan waliin ilaalla. Fakkeenyaaf Oromoon safuu beeka. Himni Oromoon safuu beeka jedhu kun ergaansaa guutummaatti darbeera, xumurameera. Oromoon tokkummaan humna jedha kun. Tokkummaan humna. Inni kun humna. Tokkummaan humna. Dabra Abdiisaan farda bite. Abdiisaan farda bite. Tuqaadhaan xumurama. Xumurameera jechuudha. Kanaaf tuqaadhaan xumurra. Fakkeenyi biraa barumsi sammuu qaroomsa jedha. Barumsi sammuu qaroomsa jedha. Inni kunis goolabameera. Kanaaf tuqaadhaan xumurra. Inni kun yoo goolabameera ta'e tuqaadhaan xumurama. Ati eessa deemaa jirta? Ati eessa deemaa jirta? Himni kun hima gaaffiiti. Kanaaf mallattoo gaaffiitiin xumurraa jechuudha. Mallattoo gaaffiidhuma irratti galchina. As keessatti kan hubannu yeroo hundumaa himni tokko yogguu jalqabu qubee guddaadhaan jalqaba. Hima gaaffii haa ta'u, hima maaliyyuu haa ta'u, himni tokko jalqaba isaa qubee guddaadhaan jalqaba. Kanaaf qubee guddaadhaan jalqabnaa jechuudha. Hima tokko inni jalqabnu hunduma isaa erga goolabnee booda hima biraa inni jalqabnu qubee guddaadhaan jalqabna jechuudha. Yeroo hunda kabiraa qubee guddaa waa'ee qubee guddeessaa kana ni baranna. Maqaaleen fa'aa, maqaalee biyyaa, maqaalee namaa yoo ta'ani qubee guddaadhaan jalqabuu qabu jechuudha. Jidduutti isaa dhufanii jalqaba irratti haa dhufanii, dhuma irratti haa dhufanii, maqaa namaa taanaan, maqaa biyyaa taanaan, maqaa magaalotaa fa'aa akkas taanaan qubee guddaadhaan jalqabu jechuudha. Eessatti yoo dhufan jechuudha. Kanaa achitti garuu jechoonni biroo yegguu barreeffaman jidduutti fardaan kan jedhu kun jijjiirame. Jidduutti yoo barreeffaman jechi suni qubee xixiqqaadhaan barreeffamu. Qubee xixiqqaan barreeffamu. Jalqaba qofa irratti malee jechoonni himannaa barreessinu qubee xiqqaadhaan barreeffamu isaan kaan jechuudha. Jalqaba irratti garuu qubee guddaadhaan eegaluu qabna.
Asirratti himni keenya goolabame yeroo ta'e ergaan isaa guutummaatti darbee yeroo ta'e tuqqaa keenya yoo gaaffii gaafataa jiraate kan akka ati eessa deemaa jirta jedhu. Kan amma kun gaaffii gaafataa jira. Kanaaf mallattoo gaaffiitiin xumurree himoonni biroo kanneen dhaloonni qubee hin gowwoomfamu jedhama kun. Himni kun dhalootni qubee hin gowwoomfamu. Dhumeera miti yaadni isaa? Dhumeera waan ta'eef mallattoo tuqaatiin keenya himni biraa eessuma meeqa qabdaa jedha. Eessuma meeqa qabda? Meeqa qabda? Gaaffii gaafataa jira. Kanaaf mallattoo gaaffiitiin keenya. Yoo yaadni isaa goolabameera ta'e yookiin guutummaatti ergaa isaa dabarfatee ta'e tuqaadhaan keenya gaaffii gaafataa jira yoo ta'e garuu gaaffiin sun himni sun hima deebii barbaadu jechuudha. Hima deebii barbaadu yoo ta'e mallattoo gaaffiitiin keenya sun gaaffii gaafateera jechuudha. Deebii barbaada himni sun. Oromiyaan biyya Oromooti jedha. Oromiyaan biyya Oromooti jedha. Himni kun goolabameera. Oromiyaa kan jedhu matimaa biyya Oromooti kan jedhu xumura matimicha ibsuudhaan xumure jechuudha. Kanaaf himni kun hima gaaffii miti. Hima guutummaatti ergaa dabarsuu barbaadu dabarsedha. Kanaaf tuqaadhaan keenya sangoonni lafa qotti jedhama. Sangoonni lafa qotteedha. Egaa teekinooloojiin haga guddannee iddoo addunyaan biraa ga'ee geenyutti sangootumaan qonnaa jechuudha. Sangoonni lafa qotti jedha. Kana hambisuudhaaf teekinooloojiidhaan guddachuun barbaachisaa jechuudha. Gara tiraakteraan fa'aa qotuutti gaafa deemne tiraakterri lafa qotaa jennaa jechuudha. Amma garuu baay'inaan tiraakterri kun galaa jira. Garuu sangootumatti fayyadama irra guddeessi nama keenya. Himni biraa midhaan dheedhii jedha. Fakkeenyaaf midhaan dheedhii tarreessuudhaaf inni barbaadnu jechuudha. Tuqlamee kana fayyadamna. Mallattoo tuqlamee kan jettu kun maaliif sirna tuqaalitti fayyadamna jennee irra garbuu jennee qoodduu achiin booda hin tarreessinaa jechuudha. Midhaan dheedhii tuqlamee keenya san booda tarreessuudhaaf jechuudha. Garbuun jira, qamadiin jira, kan biraa maaltu jira? Boqqoolloon jira, boqqoolloo kan jedhu jira, boqqoolloo fi xaafii fa'a jennee haala kanaatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Fa'a yookiin kan kana fakkaatan fa'a jechuu dandeenya. Hiyyummaan diina dhala namaati jedha inni kun. Hiyyummaan diina dhala namaati jedha. Tuqaadhaan goolabamaa jechuudha himni kun. Kanaaf himni kun hima ergaan isaa guutummaatti darbee goolabamedha. Goomattuun guddina hiriyaa ishee hin jaallattudha. Goomattuun guddina hiriyaa ishee hin jaallattudha. Goomattuun guddina hiriyaa ishee hin jaallattu. Hima goolabamedha. Tiruun bulte lafee taati jedha mammaaksa Oromoo. Tiruun bulte lafee taati jedha. Kun hiika mataa isaa qaba jechuudha. Kun mammaaksadha. Tiruun bulte lafee taati jechuun wanti bubbulte jabaachaa deemti jechuudha. Kanaaf bubbulchuun hin barbaachisu kan jedhus ergaa akkasii of qaba. Ergaa guddaa qaba mammaaksi kun. Egaa dubbii jalqabuudhaafis xumuruudhaafis Oromoon keessaa jaarsoliin abbootiin keenya jechuudha mammaaksa fayyadamu. Yeroo nama araarsan,
yeroo haajaa adda addaaf deeman waa hundarrattuu mammaaksaan jalqabama. Sun ergaa guddaa qaba jechuudha. Tiruun bultee lafee taati kan jedhu kuni ergaa guddaa of keessaa qaba. Himni biraa Oromiyaan biyya badhaatuudha jedha. Oromiyaan biyya badhaatuudha. Himni kun eenyu kan jedhu Oromiyaa. Maal kan jedhu immoo badhaatu ta'uu ishee ibsa. Himni kun ergaa guutuu dabarsuu ni danda'a jechuudha. Sabni tokkummaa hin qabne yeroo hunda garboomee jiraataadha. Kun immoo sabni tokkummaa hin qabne yeroo hunda garboomee jiraata. Tokkummaa hin qabne, sabni tokkummaa hin qabne yeroo hunda garboomee jiraata. Hima mataa isaa danda'edha. Rakkoo garbummaan hin qabne hin jiru jedha kun immoo. Rakkoo garbummaan hin qabne hin jiru jedha. Garbummaan rakkoo hedduu, dararaa hedduu qabdi jechuudha ergaan isaa. Garbummaan hin qabne hin jiru. Rakkoo garbummaan hin qabne hin jiru. Dhala namaa keessatti, jireenya dhala namaa keessatti gabrummaan hedduu jibbisiisaa fi rakkoolee adda addaatiif kan nama saaxilu ta'uusaa kan ibsudha. Tolaan mana ijaarratedha kan tolaan mana ijaarrate. Maal ijaarrate? Mana ijaarrate. Mana akkamii ijaarrate? Yoo ibsuu barbaanne itti baay'isne tolaan mana akkamii ijaarrate? Mana citaa ijaarrate jechuu dandeenya. Citaa ijaarrate. Mana citaa akkamii? Mana citaa xiqqaa moo guddaa? Guddaa ijaarrate. Tole. Inni biraa qamaleen qaruuxeedha jedha. Qamaleen maalidha? Qamaleen qaruuxeedha. Gamna jechuudha. Qaruuxechaan gamna jechuudha. Boofni qorichummaaf ni gargaara. Boofni qorichummaaf ni gargaara. Amma yeroo baay'ee qorichi boofarraa hojjetama. Beekamaadha. Mana qorichaa deemtan mallattoon illee boofarratti godhatu suni boofti qoricha adda addaa oomishuudhaaf ni gargaara jechuudha. Jireenyi qabsoo gaafata. Jireenyi qabsoo gaafata. Himni kun hima goolamuudha. Kanaaf tuqaadhaan xumurraa jechuudha. Himoota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf maal bareeddi. Kun maalidha? Raajeffannoodha jechuudha. Raajeffataa jira. Maal bareeddi? Mallattoo raajeffannoo galchina iddoo akkasii. Maal bareeddi? Uggum yoo jedhes amma raajeffataa jira. Ajaa'iba rabbiiti. Ajaa'iba rabbiiti yoo jennes maalidha? Raajeffannee jira. Kun hima raajeffannoo jedhamu. Yoo kan raajeffatu waan raajeffatu ta'e waan ajajaa fa'aallee yoo ta'e mallattoo raajeffannoo kana fayyadamna. Fakkeenyaaf ka'ii deemi yoo jette mallattoo raajeffannoo kana galchite ajajaa jirta jechuudha. Ka'iiti deemi jechuun akka deemuuf ajajaa jirta. Ajaja kennaaf jirta. Balbala
Cufi yoo jenne mallattoo raajeffannoo kana galchine tuqaa miti kan galchine yookiin mallattoo gaaffii miti kan galchine balbala cufi ajaja kennaafii jirra. Isaan kun waa'ee mallattoolee kanaa qubee generation kana irratti barsiifamee jira. Achi bal'ina isaa ilaaluu ni dandeessu. Garuu hima ijaaruu keessatti sirni tuqaalee hedduu murteessaa waan ta'eef himni suni maal akka jechaa jiru maalummaa hima sanaa guutummaatti kan goolabu sirna tuqaalee kanaan waan ta'eef sirni tuqaalee fi himni addaan hin ba'an jechuudha. Dhuma hima tokko irratti mallattoon sirna tuqaa tokko jiraachuun dirqama. Mallattoo lama miti kan fayyadamnu tokko jiraachuun dirqama. Gaaffii yoo ta'e gaaffii inni sun goolabame yoo ta'e yaadni isaa hima sana tuqaadhaan xumurra. Himni sun hima ajajaa dabarsa yoo ta'e ajaja fa'aa kenna yoo ta'e yookiin immoo raajeffannoo waan nama dinqu nama ajaa'ibu yoo ta'e immoo mallattoo raajeffannoo kana galchuun dirqama keenya. Kan biraa qoodduu fa'aa kan itti fayyadamnu wantoota wal fakkaatan sadarkaa tokko irra jiran eeguu ibsinu qoodduu kana fayyadamuun ni danda'ama. Sirni tuqaalee hedduutu jira. Isaan kutaa biraa keessatti barsiifamanii waan jiraniif isaan achirraa ilaaluu ni dandeessu. Tole. Garbummaan farra dhala namaati jedha. Dhala namaati. Garbummaan farra dhala namaati. Gabrummaan hagam jibbisiisaa akka ta'e kan agarsiisa. Gammachuun konkolaachisaa cimaadha jedha. Amma kun gammachuun konkolaachisaa cimaadha. Nama cimaa ta'uu isaati. Konkolaachisummaadhaan nama cimaa akka ta'e waan ibsudha. Gammachuun konkolaachisaa cimaadha. Of ta'uun heera uumaatidha. Of ta'uun heera uumaati. Waaqni namni hundumtuu of ta'ee akka jiraatudha kan inni nama uume. Kanaaf nama ta'anii jiraachuun barbaachisaa miti, sirriis miti jechuudha. Of ta'anii jiraachuun heera uumaati. Uumaatu jaalata, uumaatu kenne jechuudha. Tokkoon namaa innaa uumu of ta'ee akka jiraatuuf kan uume sun eeguu himaannaa keenyu of ta'uun heera uumaati. Haala kanaan ta'a. Hiikni isaa garuu akka amma jenne kanaa jechuudha. Of ta'uu jechuun nama biraa ta'uu dhiisuu ergaa jedhu qabaa jechuudha. Ofitti amanamummaa qabaachuu, of jaalachuu waan akkasii ergaa akkasii dabala. Dabalaan maaliif ariifatee deema jedhama. Dabalaan maaliif ariifatee deeme? Ammas keessatti dabalaan akkamitti akka deebi'ellee kan ibsu jira. Ariifatee kan jedhu kun ariitiin deemuu isaa waan agarsiisudha. Maaliif deeme? Inni kun hima deebii barbaadudha. Kanaaf gaaffiidhaan goolabna jechuudha dhumarratti. Tole. Addunyaan kan isaa humna qabu ta'edha. Addunyaan kan isa humna qabuuti. Kana jechuun abbaan humna qabu addunyaa kana bulchuu ni danda'a jechuudha. Addunyaa karaa adda addaatiin humna qabaachuun biyya addunyaa kana bulchuun ni danda'ama. Teekinooloojiidhaan yookiin qabeenyaan karaa adda addaatiin yoo humna qabaatte addunyaan kun kan kee ta'uu yookiin bulchuu ni dandeessaa ergaa jedhu qaba jechuudha. Biyya abbaa hin qabne harreetu garmaamaadha. Amma mammaaksi Oromoo tokko biyya abbaa hin qabne harreetu garmaama. Garmaama jechuun olii galee deemee fokkoruudha jechuudha. Biyya abbaa hin qabne harreetu garmaama jedha mammaaksi kun. Ergaa guddaa qaba of keessaa. Sana ni beektu jedhee yaada. Leenci foon malee hin nyaatu jedha.
Leenca foon malee nyaatu argitanii beektu? Marga faannaa dheedu. Leenci foon malee hin nyaatu. Hin nyaatudha kun jeneraal tiruu yookaan immoo dhugaa waliigalaati. Foon malee hin nyaatu jechuudha. Kun hima ergaa guutuu dabarsedha. Hima kana ennaa ijaarruudha jechoonni adda addaa walitti qindaa'uudhaan bifa hiika guutuu kennuu danda'uudhaan hiriiruudhaan ergaa dabarsuu barbaadame sana dabarsuudhaaf itti gargaaramna. Jecha ijaaruu baranne jechoota jalqaba irratti jecha ijaaruu baranne jechoota ijaaruu baranne sana jecha tokko jecha baranne hamma immoo jechoota walitti finnee akkaataatti ergaa guutuu jecha hima dabarsu ijaarru ilaalaa jirra jechuudha. As keessatti amma jechoonni leenca foon malee hin nyaatu kan jedhu kun hundi isaanii jechoota of danda'anidha. Qobaannaa dhaabbatanii innaa akkatti qindaa'anii hiriiran duraa duuba eeganii hiriiran immoo ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u jechuudha. Garaagarummaan jechaa fi himaa kanadha. Jechi kophaa isaanii dhaabbatee ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Himni garuu jechoonni walitti qindaa'uudhaan ergaa guutuu dabarsuu barbaadame sana ni dabarsu. Ergaa guutuu na dabarsan garuu mallattoo sirna tuqaas ni fayyadamu jechuudha. Maalummaa hima sana guutummaatti mirkaneessanii goolabuudhaaf sirna tuqaa ni fayyadamu. Oromoon gadaan bula amma inni kun Oromoon gadaan bula. Gadaan bula. Oromoon gadaan bula. Oromoon gadaa yookaan gandaan otoo hin ta'in gadaadhaan bulaa jechuudha. Tole. Gurraachonni of ta'uu qabu jedhama. Gurraachotni of ta'uu qabu. Gurraachonni of ta'uu qabu. Yeroo hundaa immoo gurraachotni of ta'uu qabu. Gurraachonni kun kolonii warra adii jala jiru yeroo baay'ee jechuudha. Duras turanii ammas illee koloniin karaa addaatiin egaa gurraachotarra kan jiru of danda'anii of ta'anii ofirratti hirkatanii jiraachuu qabu kan jedhu ergaa akkasii dabarsa. Himni kun ati dafii koottu jedha. Kunimmoo ati dafii koottu. Himni kun maal ajajaa jira jechuudha? Ajajaa jira. Kanaaf mallattoo raajeffannoo galchina dhuma kanarratti. Mallattoo raajeffannoo kun ajaja agarsiisuudhaaf gala jechuudha. Ati dafii koottu. Eenyu ati? Abbaa qabaa maal xumurtuu qabaa jechuudha. Afrikaan ardii warra gurraachotaati jedha. Afrikaan ardii warra gurraachotaati. Warra gurraachotaati. Kan warra gurraachotaati jechuudha. Afrikaan kan eenyuyyuu miti, kan warra gurraachotaati. Wallaalummaan nama gad nama gooti. Wallaalummaan namaa gad nama gooti. Wallaalummaan namaa gad nama gooti. Wallaalummaan namaa gad nama gooti. Himoota hedduu ijaaruun hin danda'ama. Egaa fakkeenyaaf asitti fakkeenya tokko fudhannee isinitti agarsiisaa jirra malee fakkeenya hedduu fudhachuun ergaa dabarfachuu barbaannu hunda yagguu barreessinu hima ta'a jechuudha. Himni kun sirna tuqaatiin kan xumuramu ta'ee ergaa guutuu kan dabarsu ta'uu qaba. Akkaataa xumurtuu fi matima qabaachuu qaba. Hima kan jedhamu egaa akkasidha. Yoo matima hin qabaanne yoo xumurtuu hin qabaanne himni sun ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namaa gar nama gooti kan jedhu qofa yoo barreessine maaltu kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Deebii barbaada jechuudha. Maaltu namaa gar nama godhaa?
wallaalummaa kan jedhu kanatu namaa gara nama godhaa kan jedhu kun deebiidha. Kanaaf hima keenya keessatti yogguu hima ijaarru gulummoo fi xumurtuun jiraachuusaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Falmachuun fala roorrooteedha. Falmachuun fala roorrooti. Yoo falmatan malee roorroo namarraa hin baddu yookaan namarraa hin fagaattu jechuudha. Falmachuun kanaaf dirqama faladha akka jechuuti. Inni kun ergaa akkasii qaba. Beeyladoonni manaa jedha kun immoo beeyladoonni manaa tuqlamee keenya tarreessuudhaaf jechuudha. Kan akkamitti beeyladoonni manaa loon jiru, re'een jirti, re'ee, hoolaa, kabraa fi kaakaafaa. Gabaajessa jenne dura. Gabaajessa jenne kan kana fakkaatan jennetti fufuudhaaf kaakaafaa jechuu dandeenya jechuudha. Tole waa'ee hima ijaaruu kanuma irratti kan godhamu yoo ta'u, kutaalee himaa kutaa itti aanu keessatti waliin ni ilaalla. Kanaaf haga sagantaa sanaan wal arginutti nagaatti.